Haa hordoftoota keenya baga nagaan gara chaanalii Oroo Taayimsitti deebitanii dhuftan. Har'a waa'ee waan barbaachisaa yuutuubaroonni hundi beekuu qaban yuutuub koomunitii gaayidlaayin istiraayikii fi kooppiiraayit istiraayikii yookiin immoo adabbii mirga waraabbii fi qajeelfama yuutuubii cabsuun dhufu irratti waan beekuu qabdan isiniif qabadhee dhufeera. Isin kan isinirraa eegamu akkuma barame viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaluun miidiyaa keessan Oroo Taayimsi miidiyaa kan uummata keenya waan gaarii barsiisu kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuun bilisaan barachuu qofa. Viidiyoo kana haga dhumaatti yoo ilaaltan gosoota adabbii yuutuubii hiikkaa tokkoon isaanii garaagarummaa isaan gidduu jiru akkasumas akkamitti akka isaan chaanalii keessan irratti akka hin argamne gochuu itti dandeessan darbees yoo akka tasaa chaanalii keessan irratti kan dhufan ta'e akkamitti akka chaanalii keessan irraa balleessuu itti dandeessan beekumsa gahaa ni argattu. Viidiyoon kun yuutuubaroota haaraa yookiin muuxannoo qabaniif gosa adabbii yuutuubii kana hubachuun chaanalii isaanii fayya qabeessa akka taasisanii fi yuutuubii waliin ejjennoo gaarii qabaachuuf isaan gargaara jechaa amma kallattumaan gara barumsa keenyatti dabarra. Gosoota adabbii yuutuubii. Gosootni adabbii yuutuubii baay'ee ta'anis isaan keessaa gurguddoon kanneen arfan armaan gadiiti. Gosti tokkoffaan yuutuub koomunitii gaayidlaayin warning jedhama. Gosti kun akeekkachiisa qajeelfama yuutuubii cabsuun dhufudha. Kun akeekkachiisa malee adabbii miti. yuutuub koomunitii gaayidlaayin warning jechuun akeekkachiisa salphaa yeroo fayyadamaan tokko qajeelfama yuutuubiin hawaasaaf baase cabsu yuutuubiin irratti fudhatu yoo ta'u akeekkachiisichi salphaa waan ta'eef chaanalicha hojii isaa kan dhaabsisu miti. Miidhaan isaa akkuma beekamu chaanalichi akeekkachiisa ni argata. Garuu adabbiin yookiin daangeffamni chaanalii irratti kaa'amu hin jiru. Akeekkachiisichi chaanaloonni miidhaan hojii dhaabuu hamaa ta'e osoo isaan hin mudatin amala isaanii akka sirreessaniif carraa kenna. Adabbii yuutuubii lamaffaan immoo yuutuub koomunitii gaayidlaayin istiraayik jedhama. Kuni akeekkachiisa osoo hin taane adabbii yuutuubiin yeroo seera yuutuubii cabsan kennudha. yuutuub koomunitii gaayidlaayin istiraayik jechuun adabbii cimaa yeroo fayyadamaan tokko qajeelfama yuutuubiin hawaasaaf baase cabsu yuutuubiin fudhatudha. Qajeelfamni kun imaammata adda addaa kan akka qabiyyee hin malle, haasaa jibbinsaa, leenjii meeshaa waraanaa agarsiisu, qullaa ta'uu, waan sobaa, wantoota daa'imman miidhanii fi ulaagaalee yuutuubiin hawaasaaf baase biroo illee kan haammatudha. Seerota yuutuub koomunitii gaayidlaayinii fi kooppiiraayitii beekuudhaaf jalqaba yuutuubii banannaa. yuutuubii erga haala kanaan banannee booda karaa bitaatiin sarara sadan kana jira. Sarara sadan kana si'a tokko xunna jechuudha. Ergasii xunnee booda fuulli akkanaa karaa bitaatiin irra gadee kana nuu banamaa. Isa kana akkanatti qabnee gadi gottonnee isa dhumaati irratti termis piraayiveesii poolisii seevitii kan jedhu kana jira. Isa kana irratti kilik goona jechuudha. Erga isarratti kilik goone booda fuulli akkanaa kun nuu banama jechuudha. Erga fuulli kun nuu baname booda gubbaa isaati irratti wantoota garaagaraatu jira. Isaan irraa iddoo kana dhufnee ruulis and poolisii kan jedhu kana si'a tokko xunna jechuudha. Erga xunnee booda asitti seeronni lamaan nu barbaannu koomunitii gaayidlaayinii fi kooppiiraayitiin kun nu dhufa. Ishee jalqabaa koomunitii gaayidlaayinii kanarratti kilik goona. Erga kilik goone booda fuula akkanaatiin nu dhufa jechuudha. Kana booda fuula kanarratti seerota garaagaraatu jira jechuudha. Akkuma amma asirraa argaa jirtan spaamis and description practice kan jedhu fake engagement kan jedhu jira. Wanna baay'ee jiru. Isin isaan kanarratti kilik gochuudhaan hiikaa isaanii asirraa gara afaan Oromootti tiraansileet gootanii hiikaa isaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Spaamis kan jedhu jira. Sensitive content kan jedhu jira. Asirratti violate or dangerous content kan jedhu jira. Regulated goods kan jedhamu jira. Misinformation, educational, documentary, scientific articles content kan jedhu jira. Seerota baay'ee jiru waan ta'eef isin isaan kanarratti kilik gootanii ta'ee seerota yuutuubii kana beekuu yoo barbaadan asirraa baruu dandeessu jechuudha. Inni biraa asitti kooppiiraayitii kanarra kilik erga goone booda fuulli akkanaa nu banaa. Fuula kanarratti akkuma isin argitan wanta baay'eetu jira jechuudha. Kooppiiraayitii jalatti wanta baay'eetu jira. Maal poostii gochuu akka qabnu, maal dhiisuu akka qabnu akkuma asirra argaa jirtan. Creators should only upload videos that they have made or that they are authorized to use dha. Kana jechuun namni tokko viidiyoo mataa isaa qofa gadhiisuu qaba yookiin immoo akka inni gadhiisuuf kan eeyyamameef qofa gadhiisuu qaba jechuudha. Kan wantoota namaa kan ta'e yookiin immoo viidiyoo namaa kan ta'e gonkumaayyuu yuutuubii irratti akka gadhiisnu yuutuubiin nuuf hin eeyyamu jechuudha. Kanaafuu yuutuubiin seerota kana yoo cabsine oobsisaa zeeroodha jechuudha. Kanaafuu yuutuub koomunitii gaayidlaayiniis ta'e yuutuub kooppiiraayit istiraayikiin nurra gahaa jechuudha seerota yuutuubii yoo eeguu baanne. Amma immoo qajeelfama yuutuubiin hawaasaaf baase kana yookiin immoo seera yuutuubiin baase kana yoo cabsine miidhaan nurra ga'u maal kan jedhu yaa ilaalla. Seera yuutuubii yookiin immoo yuutuub koomunitii gaayidlaayinii kana yoo cabsine adabbii gosa sadiitu nurra gahaa. Adabbiin duraa first strike jedhama jechuudha. Adabbii kana keessatti chaanaalichi akeekkachiifame sun torban tokkoof live streamii akka hin seenne ni dhorkama. Inni biraa adabbii lammaffaadha.
Adabbiin lammaffaan kun immoo second strike jedhama. Adabbii lammaffaa keessatti chaanaalichi irratti YouTube Community Guideline Striking si'a lammataa guyyoota 90 keessatti yoo itti kenname chaanaalichi torban lamaaf YouTube irratti viidiyoo akka hin gadhiisne dhorkuu dabalatee daangeffamni cimaan biroon irra ni kaawwama. Kanaafuu adabbii lammaffaa kanarratti guyyaa 90 keessatti si'a lamaaf adabbiin chaanaalii tokko irratti yoo dhufe chaanaalichi torban lamaaf YouTube irratti viidiyoo akka hin gadhiisne ni dhorkama. Kana malees immoo daangeffamni cimaan biroon irra ni kaawwama. Gara adabbii sadaffaatti yoo deebinu adabbii sadaffaan third strike jedhama. Chaanaalichi guyyaa 90 keessatti adabbiin sadii itti kennamnaan chaanaalichi akka addaan citu taasisuu danda'a. Yeroo turtii adabbiin YouTube'n sababa Community Guideline Striking chaanaalii tokko irra kaa'ee itti xumuramu. Adabbiiwwan YouTube'n chaanaalii tokko irra kaa'u guyyoota 90 chaanaalii irra turu. Yeroo kana keessatti sarbamni dabalataa yoo hin uumamin lagannaan sun ni xumurama. Chaanaalichis yoo adabbii biraa kan hin hojjenne ta'e hojii isaa haala gaariin deebi'ee ni hojjeta. Gosti adabbii YouTube sadaffaan copyright strike yookiin immoo adabbii mirga abbummaa jedhama. Dhorkaan mirga abbummaa yookiin immoo copyright strike kan uumamu yeroo fayyadamaan tokko viidiyoo nama tokkoo kan YouTube'dhaan mirga waraabbii qabu hayyama malee fayyadamuu fi YouTube'n isa hubatu kan uumamu. Kunis muuziqaa, viidiyoo, fakkiiwwanii fi gosoota qabiyyee YouTube'dhaan eegumsa argatan kan biroo of keessatti qabachuu danda'a. Miidhaan isaa miidhaa YouTube Community Guideline Strike waliin wal fakkaata. Dhorkaan jalqabaa akeekkachiisa fi dhorkaawwan yeroo muraasaa fiduu danda'a. Garuu guyyoota 90 keessatti copyright striking chaanaalii tokko irratti kennamnaan chaanaalichi torbee lamaaf akka viidiyoo hin gadhiisne dhorkamuu danda'a. Dhorkaan sadaffaan guyyoota 90 keessatti sadii itti kennamnaan chaanaalicha akka addaan citu taasisa. Yeroo turtii dhorkaan YouTube'n sababa copyright strikeetiin chaanaalii tokko irra kaa'e itti xumuramu. Dhorkaan mirga waraabbiis guyyoota 90f chaanaalii tokko irra kan turu yoo ta'u, yeroo kana sarbamni dabalataa yoo hin uumamin dhorkaan sun ni xumurama. Gosti adabbii YouTube afuraffaan immoo copyright claim yookiin immoo himannaa mirga abbummaa jedhama. Himannaan mirga abbummaa yookiin copyright claim kan uumamu yeroo namni tokko viidiyoo yookiin immoo qabiyyee nama biraa kan mirga waraabbii qabu fayyadamee fi abbaan viidiyoo yookiin qabiyyee sanaa yoo nama sana himatedha. Himannaan mirga abbummaa yookiin copyright claim chaanaalii tokko hojii dhaabsisuu hin danda'u. Miidhaan isaa abbaan qabeenyaa viidiyoo yookiin qabiyyee jalaa hatame sana irraa galii beeksisaa argachuu danda'a. Yookiin viidiyoon sun naannoo murtaa'e keessatti gurguramuu danda'a. Garuu nama gadhiise irratti adabbii yookiin daangeffama hin fidu. Gabaabumatti viidiyoo sanaan homaa hojjechuu hin dandeenyu YouTube'n ni dhorka jechuudha. Kana jechuun maallaqni nuti viidiyoo hannee ittiin hojjenne sun abbaa qabeenyaa sanaaf kennama jechuudha. YouTube Community Guidelines and Copyright Strike hambisuuf maal gochuu qabna? YouTube Community Guideline fi Copyright Strike hambisuuf tokkoffaa yeroo hunda qabiyyee jalqabaa uumuu qabna. Lammaffaa yeroo meeshaalee mirga waraabbii qaban fayyadamnu hayyama sirrii argachuu qabna. Sadaffaan imaammata itti fayyadama haqa qabeessa of barsiisuu qabna. Itti fayyadama haqa qabeessa jechuun viidiyoo yookiin qabiyyee nama biroo keessaa muraasa dhimma barnootaaf akka itti fayyadamnuuf YouTube'n viidiyoo yookiin qabiyyee mirga waraabbii qabu kan nuuf eeyyamudha. Kun garuu akkaataa itti fayyadamnuu fi hamma nuti fudhannu irratti hundaa'a. Afuraffaa qajeelfama YouTube Community Guideline keessa jiru qabxii tokko tokkoon isaa dubbisanii hubachuu. Shanaffaan kutaa yaada qabiyyee hin malle yookiin spam ta'an viidiyoo keenya keessa jiraachisuu isaa yeroo hunda hordofuu qabna jechuudha. Yoo akka tasaa dogongorree yookiin dogongoraan YouTube'n adabbii nurra kaa'e akkaataa dhorkaa YouTube sana chaanaalii keenya irraa balleessu. YouTube Community Guideline warning ofirraa balleessu. YouTube Community Guideline ofirraa balleessuuf abbaan YouTube sun dogongoraan akeekkachiisni yoo itti kenname akeekkachiisni sun dogongoraan akka itti kenname ibsuu fi ragaa yookiin haala barbaachisaa ta'e kamiyyuu dhiyeessuun oliyyannoo dhiyeessuu danda'a. YouTube'n oliyyannoo kana ilaaluun akeekkachiisa san irra deebi'ee ilaaluun yoo dogongora ta'e haquu yookiin itufsiisuuf murteessa. Haa ta'u malee yoo dhorkaan tokko haqamullee sababa dhorkaa kanaatiin chaanaalichi yeroodhaaf daangeffamni mudachuu akka danda'u hubachuun barbaachisaadha. Copyright strike chaanaalii isaa irraa balleessuuf abbaan chaanaalichaa filannoo lama qaba. Tokkoffaa abbaan chaanaalii sanaa himannaan yookiin dhorkaan sun seera qabeessa akka hin taane yookiin itti fayyadamni isaanii itti fayyadama haqa qabeessa yoo ta'e ibsaa fi ragaa barbaachisaa ta'e kan dhimma isaanii deeggaru kennuun falmachuu danda'a. YouTube'n falmii abbaa chaanaalichaa irratti yoo walii gale copyright strike'n irraa haqama. Maallaqa viidiyoo sanaan hojjetames deebisee ni kennaaf. Lammaffaan abbaan chaanaalichaa abbaa viidiyoo yookiin qabiyyee sanaa waliin kallattiin dubbachuun akka isaan himannaa sana isarraa balleessanii fi dhorkaa sana akka haqan gochuu danda'a. Inni dhumaa copyright claim ofirraa balleessuuf.
Koppiraayit kileemii ofirraa haquuf abbaan chaanalichaa himannaa namni irratti dhiyeesse tokko falmuu danda'a. Abbaan chaanalii sanaa maaliif himannaan sun seera qabeessa akka hin taane yookiin itti fayyadamni isaanii itti fayyadama haqa qabeessa ta'uu isaaf ibsaa fi ragaa barbaachisaa ta'e kennuun falmachuu danda'a. Yoo yuutuubiin falmii abbaa chaanalii sanaa irratti walii gale irraa haqa. Kana hunda deemurra immoo abbaan chaanalichaa abbaa viidiyoo yookiin qabiyyee sanaa waliin kallattiin dubbachuun akka isaan himannaa sana isarraa deebisanii fi dhorkaa sana akka haqan gochuu irra wayya. Yuutuubaroonni adabbiiwwan kanneen keessaa inni tokko yoo isaanirra gahe dafanii tarkaanfii fudhachuun barbaachisaadha. Sababni isaa harkifannaan adeemsa kana caalatti rakkisaa taasisuu danda'a. Yuutuubaroonni yuutuubii fi abbootii mirga waraabbii waliin quunnamtii ifa ta'e qabaachuun akkasumas sarbama seeraa kamiyyuu furuuf dursanii hojjechuun gosoota rakkoolee kana haala bu'aa qabeessa ta'een akka hambisan yookiin akka furaniif gargaaruu danda'a. Kabajamoo hordoftoota keenya, barumsi kun yoo isin gargaare laayik gochuun hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Barnoota faayidaa qabu akka kanaa argachuuf immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Gaafii yookiin wantoota beekuu barbaadan koomentii jalatti naaf barreessaa. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Viidiyoo itti aanuun walitti deebina. Hagasitti turtii gaarii.